Namoota jaarraa abbaa gadaa waliin qabsoo keessatti wal beekna jedhan keessa obbo Araarsaa Biqilaa akkas jedhu. Jaarraa abbaa gadaa kan walitti dhufne bara 1977tti jaatamoota keessa qabsoo bilisummaa Oromootiif kannee dargaggoota Oromoo hundaa fakkeenya guddaa ta'ee obsaan murannoo jabaadhaan of kenniinsa hiriyaa hin qabne qaamaan waliin lollee waliinis qabsoofnee rakkina hedduullee waliin keessa qaxxaamurree qabsoo hidhannoodhaa kan jaalamoo qilxuufaan irraa wareegaman qawwee sallanni lafaa kaasu isa fakkeenya godhannee nutis akkasumatti jaalawwan biraatii wajjin iddoo inni nu saaqetti nutis dhaynee waliin qabsootti fufne jechuudha. Iddoon saa'es? Harargee bahaa Sulula Gobeellee jedhama lafti. Jaarraan uumama isaaniitiin mee namatti attamitti ibsitu? Nama of kennee sabboonummaa Oromummaadhaa qabu. Uummanni Oromoodhaa uummata biyya isaa keessatti akka nama lammaffaatti jiraachaa ture. Kanaaf uummanni kun uummata yoo ijaarame yoo sossoohe walitti bahuu danda'u lafa jiidhaa qaba. Bara dheeraa kana gabroomee jiraachuun qabu jee nama murannoo cimaa qabu. Nama yoo ijaaramne walitti bahuu dandeenya yoo lolle walitti bahuu dandeenya. Of taanee yoo hojjenne wanni nuti argachuu hin dandeenya hin jiru jee nama ofirratti amantii guddaa qabu jechuudha inni. Qabsoo isaan qabsaa'aniif hagam milkaa'e jettanii amantu? Guddaa milkaa'ee ilaala maalii bara jaatamoota keessa bara dukkanaa jechuu dandeenya. Oromoon akka Oromootti of beekee aadaa isaa, seenaa isaa, biyya isaa, afaan isaa kana hundaa'u akka qabaatuu fi uummata of danda'ee waa hundaanuu guutuu ta'u saba guutuu ta'uusaa jalqabatti dadhabeetitu arraan sana kunoo dargaggoota Oromoodhaa hundaa'u sadarkaa dagaagina afaan Oromoodhaa irra jiru yoo ilaalle biyyi Oromoodhaa eessa yoo jedhamee gaafa duraan beekamu arrammoo teessuma lafaatiin ni beekama jechuudha. Kun hundi nugaa fakkeenya jalqaba saniitiin jaatamoota keessa waan jalqabame irraa egaa kunoo wanni kun akkaan laalutti bu'aa guddaatu argame jeetiin ilaalaa jechuudha. Har'a isaan du'aan boqochuu isaanii kana maaltu isinitti dhaga'ama? Waan irratti dadhabaa turan sana osoo firii isaa aga xumuraatti arganii hawwii keenya guddaa ture. Seenaa hojjetanii waan dabraniif akkuma nama jiruutti ilaallaa jechuudha. Seenaa boonsaadhaan yaadatamu maatiiwwan isaaniitii fi akkasumatti warreen qabsaa'onni jaarraa abbaa gadaa beekan hundinuu akka jajjabaatanii akkasumatti sabrii fi imaana isiniif haa kennuu jabaadhaadhaa kan dabarsa.